Aadaan mallattoo eenyummaa saba tokkoo yoo ta'u, innis afaaniin kan mul'ifamudha. Afaan bifa barreeffamaa fi afoolaatiin seenaa fi aadaa ibsuun eenyummaa saba tokkoo calaqqisiisa. Guddina aadaa fi seenaa saba tokkoo keessatti shoorri afaanii guddaadha. Kana jechuun ammoo aadaan afaan malee mul'achuu hin danda'u. Afaan immoo ibsituu afoolaa fi eenyummaa saba tokkooti. Afoolli ammoo aadaa, seenaa, duudhaa fi eenyummaa dhalootaa darbee himamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti yookaan dhaloota dhufutti kan dabarsudha. Afoolli amala mataasaa kan qabu yoo ta'u, isaan keessaas muraasni gochaa wajjin kan wal qabate, yeroo baay'ee aadaa ifaa ta'e hubachuuf kan rakkisaa hin taane, afaaniin dhaloota dhalootatti waan darbuuf jijjiiramni yaadaa jiraachuu ni mala. Yeroo baay'ee gumiidhaanis dalagama, yeroo baay'ee immoo waan darbe irratti kan xiyyeeffatu ta'uusaati. Afoolli jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaas muraasni afoolli uummata qubee yookaan barreeffama mataasaa hin qabneef seenaasaa ittiin dabarsuudhaaf gargaara. Barnoonni afaaniffaan ittiin kennama, ittiin aara galfachuu fi ittiin bashannanuufis ni gargaara. Amantii fi kabaja hawaasni tokko waan tokko irratti qabu agarsiisuudhaaf afoolli yeroo hedduu barruudhaaf madda ta'uun ni tajaajila. Uummanni Oromoo uummata bal'aa, aadaa boonsaa fi bareedaa qabudha. Uummanni kunis aadaasaa haala adda addaatiin kan ibsatudha. Kanneen keessaas fuudhaa fi heerumaa, nyaata, uffannaa, sirba, geerarsaa fi kanneen biroo akka fakkeenyaatti kaasuun kan danda'amudha. Akaakuuwwan afoolaa keessaas hibboo, mammaaksa, eebba Oromoo, geerarsaa fi kanneen biroo akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Qophii kanaanis akaakuuwwan afoolaa keessaa aadaa geerarsaa irratti xiyyeeffachuun kan dubbisne irraa qindeessinee gabaabinaan kan ittiin isiniif dhiyeessinu ta'a. Hanga xumura qophichaatti faana tura. Takka toon takka jalaqaa takka lama deebisaa takka miicirraa finyoo takka maachii maanguddoo. Ilame yalammi koo takka maachii maanguddoo kaayoon geraare maal qaba kaa. Eessa koot mudaa qaba lammiif qeellemiin qaba kaa sabaaf Oromoo qaba. Biyyaaf Oromiyaa qaba yafuraa biyyaaf Oromiyaa qaba kaa. Ka'een xixiita malee maalittan giddii qabaree maalittan giddii qaba. Daadhaaqii maamiin baksu yafuraa daadhaaqii maamiin baksu kaayoo dangaggoo dabani. Hiyyummaadhaan naalamoo rakkinaan waxaalamoo yoo dargaggoo dabanii. Dargaggoo maasii qabna lafaa buqqa'uu dideka. Dargaggoo maatii qabna gamtaan socho'uu didee waliin socho'uu didee. Aadaa geerarsaa keessatti yoomessa geeraraa, maal jedhee geeraraa, eenyutu geeraraa, geerarsaaf wanti isa kakkaasu maalii, qabxiilee jedhan ilaaluu yaalla. Akka aadaa Oromootti geerarsi jaalala hiriyaa, biyyaa, loonii, aadaa fi abbaa ibsuuf akkasumas yeroo cidhaa, ateetee, daadoo, daboo, guuzii yookaan jigii, ajjeesaa, buttaa qaluu, ayyaanota gurguddoo kan akka irreechaa fi taa'iiwwan biroo irratti ni geerarama. Oromoon bashannanaaf darbees gaddaa fi gammachuusaa ibsachuuf ni geerara. Oromoon kamiyyuu sagaleessaa geerarsa shaakalsiisuuf geeraruu ni danda'a. Akka aadaan geerarsa Oromoo qajeelchutti bakka namoonni walitti qabamanitti, bakka cidhaattis ta'e of danda'ee ayyaana dhaabbatee geeraruuf mirga geeraruu idilaa'ee kan qabu nama hojii gootummaa hawaasa keessatti hojjete qofadha. Hojii gootummaa kan jedhamus akka har'aa kana mirgi bineensotaa akka eegamuu fi ajjeesuunis seeraan dhorkaa ta'uun osoo hojiirra hin ooliin fuula duraa leenca, arba, gafarsaa fi bineensota kaan ajjeesuun dibatee abbaa fi haadha isaa akkasumas sanyii isaa kan maqaa waamsisu iddoo namoonni walitti qabamanitti akka geeraruu ni eeyyamamaafi. Ajjeesaan kabaja guddaa kan qabudha. Dubartoonni fi shamarran illee yeroo inni geeraru ililleen simatu, dhadhaa baqsaa dibu. Bakka waamichaattis dursa geeraruutu kennamaa fi bakka namoonni walitti qabamanii jiranitti geeraree of yaadachiisa. Yaa ijoollee baddaa keenyaa, yaa ijoollee baddaa keenyaa, yaa ijoollee baddaa kootii taachi bu'ee na bu'ee tarkirreetti na du'e. Mongaada kadaayimu meeqal moolee daldeetti naachi kallawaayimu naakka ijoollee gameetti
Bongaa wansungu yolonga gurraalee yakumanii tisineessa turtanii kaan arsaati tumtanii. Utuu gurreena nyaateen bakkee waashaadhaatiitti fuullee taraboogaatti fuullee waada gootaatti. Yaa ijoollee baddaa keenyaati yaa ijoollee sayyookooti yaa ijoollee baddaa kooti. Ayyaanni ajjeesaa qomoon isaa kan ittiisa faarsanii fi jajan ta'ee ayyaanotarraa adda ba'ee beekamaa fi yeroon turtii ajjeesaan tokko dibatee turu akaakuu waan ajjeese irratti hundaa'uun daangaa qaba. Kan leencaa fi gafarsa ajjeese waggaa tokkoof dibatee isa booda mataa balleessaa yookaan aaddata. Arba kan ajjeese immoo waggaa 3 booda mataa balleessaa yookaan mataa isaa haaddata. Rifeensi ajjeesaa deebi'ee biqilee akka mataa namoota kanneen biroo erga ta'een booda akaakuu mirga ajjeesaa ittiin beekamuu 5 yoo ajjeese mirga ilkee guuttatee 5 ajjeese shaafixa jechuun maqaa moggaasu. Namni kunis amma umrii isaa guutuu mirga dibachuu ni qaba. Ajjeesaan dhadhaa baqsaa dibachuun ofirra yaasaa cululuqaa deemuun beekama. Hawaasni hundis kabaja ni kennaaf. Goota waan ta'eef tilmaama biyya bulchuutu itti kennamuun toora namoota gurguddoo keessatti ilaalama. Abbaa koo gameessa koo abbaa koo gameessa koo yato gori jagoroo teenya kaakuu nu qoraa. Eenyu dhugaa daadhii kee nama garaa kee malee teenyu dhufaa gara kee jabaa milmaasaa malee gootaroorree malee. Kayyau bishaanuma akka waraabu maaliree kayyaadu gaaraadhuma. Kan naraasu maaliree yaa iddii tukaasonsaa adamee booraan ganamaatti rabtamoo nageessaa tanoo miyyeensi waamaa nooyyeensi waamaa. Aadaan boonsaa kun kan agarsiisu Oromoon gootummaaf iddoo guddaa kennuurra darbee bakka goota itti oomishuu duudhaa aadaa achi dhufteessaa keessaa tokko qabu agarsiisa. Haa ta'u malee ala qabatamaa jaarraa keessa jirru kanaan wal qabsiifnee yoo ilaallu bineensota bosonaa madda galii biyyaa ta'an ajjeesuun dibatanii goota jedhamuu miti. Bosona isaan keessa jiraatan ciruun iyyuu yakkaan nama kan adabsiisudha. Ta'us wanti nama ajaa'ibsiisu har'allee gootummaa abbootii isaa durii fi har'aa dhaloota barsiisuu fi akkasumas dhiibbaa dararamaa fi cunqursaa isarra ga'an geerarsatti dhimma ba'uun uummanni Oromoo jiruu fi jireenya guyyaa guyyaan waliin dabarsu keessatti cimaa faarsuu, akeekkachiisuu, gorsuu fi dadhabaa onnachiisuuf har'allee aadaan mirga geeraruuf qabutti dhimma kan ba'udha. Oromoon geerarsaan haala jiruu fi jireenyaa hima, miira ofii ibsata, gadda, aarii, gootummaa, aamilee, obsa, jaalala kan biroo geerarsaan akka nama seenutti namaaf darba. Geerarsi lafa Oromoon jiru marattis kan argamudha. Fakkeenyaaf geerarnaan jedhu geerarii maalla gorsuu, dhiira garaan hin obsuu, yaa ijoollee biyya keenyaa, yaa ijoollee Oromiyaa jedhinaan jettaniire, booda waan jettaniire jechuun afaan saaqqata. Geerarnaan jedhu yoon geeraares maal qaba teessa koot mudaa qaba ka maaltu xiixaanaura maaltu dheena gurguree. Lameetti afran akelem gubbatanii sayyoo keessas ta'anii dambii keessas ta'anii tanchootee dhabuun farrakaa buna dhabuun salphina akkas taataaffatanii akkasitti hojjetanii hiyyummaa tafuun farraa booddee tafuun salphina. Geerarsaan nama dhaanuu komachuutii hanga bulchiinsa cunqursaa qeequutti dubbii dachaa fi baaqeen himu yaada isa dubbii qaraan ibsachuu hanqatan geerarsaan ibsatu. Geerarsi ogummaa waan ta'eef Oromoon ittiin of himata, seenaa waan ta'eef immoo bu'aa bahii jireenyaa ittiin akka dubbatu hayyoonni ni himu. Oromoon jechasaa, mammaaksasaa, walaloosaa, yeedaloosaa folklore isa jennu kana akka kanatti keessatti geerarsaan hin dabarsa. Yeroo ol guddataan namni guddatu tokko geeraru jaarsi hin dhaggeeffata.
dabaree laataaf. Gurree katti sadeedu yoo ijoollee gurree katti sadeedu taana katti sadeemu foodoo nu taalchisee doololloon kufaasisee faashaan darbachiise kan gootan daawwachiise kan reef garaanachiise. Sooressi dheeraa wayyaa akka jabboota argutti deegaan gabaabaa wayyaa akka carqiin ga'utti niitiin nama deegaadhaa magaala luuccaa wayyaa akka addaanuun ga'utti jedhu kun ammoo nama tokko mitiim deegee akka isheen nama gaddeebistu. Geeraraan lafa namni walitti qabametti onneenaa dhuftuuf iyyuu malee lafti hundi kan geeraraati jedhama. Geerarsi iddoo cidhaa daboo gadaa bobbaan illee gaafa laga bulan halkan ka'anii geeraru. Karaa gaafa deeman dadhabbii ittiin ba'uuf mukoo ittiin ba'uuf ni geeraramaa jedhu. Mallattoo eenyummaa keessaa tokko waan ta'eef geerarsi lafa Oromoon jiru hundumaa akka jiru hayyoonnii fi maanguddoonni seenaa ragaa ba'u. Mufii gadadoo fi dararaa sabaa geeraraan kan garaa garaatu beeka jedhee hin hambisu. Laphee dhiibee jecha isaa qaratee addabaabayitti dhoosa. Yaada isaa dubbii qaraan ibsachuu hanqatan geerarsaan labsu. Ijoollee baddaa kooti kiiloleen halkan wayyaa meeqa waarii kuttutti kiraarri saafaa wayyaa meeqa waarii kuttutti. Naate mucaa kiiloleen yoo barii kaate wayyaa naan meekoo sooretti meengan lakka koorretti tinaaf nukka joorretti yaa ijoollee baddaa keenya. Ijoollee sayyoon orenge teemangeessi yoo tolenge yoo kallaan boorri tolenge yoo rafnaan abjuun tolee tamma yaabbii sombooti naamma nyaata sombaati. Uummanni Oromoo geerarsa isa jagnummaa ittiin lallabu, isa hiriyaa fi jaala ittiin leellisu, isa biyyaa fi goota ittiin faarsu, afaanumaan ilma isaatti himee lufsiisaa siin ga'ee jira. Nama geeraraa turee fi jiru keessa seenaa kuufamaatu jira. Seenaa jabaa ittiin himuu danda'uusaa fi meeshaa malee sagalee namaa geeraruun qofaa tolchuusaa dandeettii yaadaa tarreessuu geeraraa sana irratti murtaa'a. Namichi gidiraa fi bu'aa bayii keessa darbee nama fuulduratti bahee gaafa of himatu dhaloonni inni taa'ee dhaggeeffatu gootummaa fi jagnummaa irraa barachaa deema. Geerarsi bara dhufaa darbaa kan hawaasni haala jiruu fi jireenya isaa gaddaa fi gammachuu isaa obsaa fi haamilee isaa ittiin ibsataa turee fi arras ibsataa jirudha. Dhukaasee urriin godhee jiksee bisingaan godhee muree goommanan godheedha. Gaafa hiikama saayyaa sareen dilluudhaan bulte, gaafa hiikama kaarroo nadheen marqaadhaan bulte, gaafa hiikama makee allaattiin quufaan oolee gulloon bokokaan bulee, dhiirri gojjolaa bulee ani kiraaraan buleedha. Arba gaada baanee kaa, lootii daara baanee kaa, lootii yalollootuu koo, gurra jala ooltuu koo, lubbuu yami ooftuu koo, muka jala ooltuu koo'edha. Muka jala goreetu milika, hin milika. Ijoolleen dhattee geerarsa kana dhaggeeffatti. Yoon geerare maal qabaa? Eessa koo mudaa qabaa? Xiilloon hin hariirtuure, korma dallaan jiruure, xinnoon hin geerartuure, onnee garaan jiruureedha. Narfaasaa qotaan malenge birraa maal haramatu qeerrummaan horan malenge niitiif hunaamaan nyaatu. Yaarmee kooti asooretti meengan lakka koorretti meenaaf nukka joorretti. Bosonuun gaaraa gaafan abooyyeen kalaadaa gaafan gaafa dhiiraan beekanii. Maafan geerarsa laafaa luuchee koo baabakuu yaa baabakuu baayisaa rakkoonni iranaatisaa yaa ijoollee baddaa keenya. Nachi bu'ee na bu'ee tarkirreetti na du'e. Leensaana adeemataa kongoo guuftaana marga jedheen guddaa yaada garaanii barrinaa darba jedhe. Sootallooti ajoolleen tachinooti ajoolliseen taloofeen doofe kan hawaashaa godhadhaatiitti fuullee tarabootaatti. Naan gurguree biraada kongoo fuullee godha godhaatti godha kicheessanatti naan gurguree biraada koo. Malkan nyaaramaa yootti waan yoo huccii barkiitti ajoollee baddaa keenya. Namni jiruu fi jireenya isaa yeroo gaggeeffatu geerarsaan kan ibsatu yoo ta'u, geerarsi immoo qalbii namaa fuudhee kan deemuu fi humna jabaa kan qabudha. Geerarsi miira kamiyyuu ni ibsa. Gammachuu, gadda,
roorroo fi haala namni itti jiru kan agarsiisu afoola waan baay'ee of keessatti qabatudha. Geerarsi bakkaa fi haala itti geeraramutu barbaachisa. Kana jechuun geerarsi yoomeessa mataasaa ni qabaata jechuudha. Inni daldaalu yeroo daldaaluu fi deemuu geeraruu danda'a. Inni qotus konkolaataa fi xiyyaara oofus bakkuma bakka isaatti haala keessa jiruu fi waan hojjetu geerarsaan ibsata. Hanga ammaatti gosa geerarsaa qorannoodhaan adda ba'an 9 akka jiran qorattoonni aadaa fi seenaa kan himan yoo ta'u, kunis jifaara salgan geerarsaa jedhamuun akka beekamanidha. Jifaara geerarsaa kana keessaa ka'umsa kan ta'e faarsuu yoo ta'u, faarsuun kun ammoo mataa fi mana ofirraa akka jalqabudha. Fakkeenyaaf birbirsa mootii mukaa funyoo malee yaabuuree, abbaan ofii gooftaadha, haati ofii soogiiftiidha, isaan malee waamuree kan jedhu yoo ta'u, kana keessatti haati ga'ee isheetiif geerarsaan ni faarfamti, abbaanis akkasuma jechuudha. Jiruu fi jireenya keessatti geeraraan tokko mana isaa, maatii isaa, aadaa fi abbaa isaa faarsuurraa jalqabee achirraa ammoo lammii isaa faarsuun geeraruutti darba. Kana malees geeraraan tokko midhaanis faarsuun, loonis jiruu fi jireenya isaas faarsuu ni danda'a. Meetiyaa babbangaatti laameetiyaa ijoollee oo bisingaan daabee qabdi. Bisingaan daabee qabangaa simbiraan nyaatee malee Oromoon aadaa qaba, Oromoon seenaa qaba, nutu irraanfateef malee, nutu dagateef malee. Laameetiyaa babbangaatti laameetiyaa ijoollee biyya kooti. Ijoollee qelleen gubbaa jedhanii jedhaniiree geerarnaan jedhu. Yoon geeraares maal qabaa teessa koot mudaa qaba ka maaltu xiixaanaura. Maaltu xiixaanaura, maaltu deena gurguree. Jifaarri geerarsaa lammaffaan immoo geerarsa gootaa yoo ta'u, akka Oromootti goota jechuun nama uummataaf dararamee fi wareegamedha. Namni geerarsa gootummaan geeraramuuf kana keessatti kan ilaalamu ta'a. Fakkeenyaaf wayyaa koodhuma noollee maafan iddiirraa qabee gurra jirbii balleessaa, lubbuu koodhuma noollee maafan diinarraa dheessee gurra abbaa koo balleessaa jechuun geeraru. Geerarsi gootummaa namaas ni madaala. Oromoon waan sadii ilaaluun gootummaa kan faarsu yoo ta'u, isaanis goota, arjaa fi beekaadha. Ga'umsa ofii ibsachuuf waan geeraramuuf geerarsi umurii qeerrummaarra eegalee kan shaakalamu akka ta'es hayyoonni ni dubbatu. Jifaarri geerarsaa kan biraan immoo geerarsa ajjeesaadha. Itti aanee kan jiru ammoo geerarsa qonnaan bulaa yoo ta'u, qonnaan bulaan waa'ee oomishaa fi midhaan isaa geeraruun ibsachuu danda'a. Geerarsi inni shanaffaan geerarsa daldalaati. Hojiin qonnaan bulaa fi daldalaa tokko miti. Geerarsi isaaniillee akkasuma garaagarummaa kan qabudha. Haati dhiiraanii baasii, taati dhiiraanii baasii, jiramaa du'e jette. Du'ees maal abbaasaa, gumaasaa goota abbaasaa, gumaataa goota abbaasaa. Boores alma nagaraa, dhalootaaf karaa saaqu. Mana baate soora bineensa taate. Ana nyaatu galaana alma moosisaa situ diina doorsisa. Diina walirra turte biyya keef kaatee duute. Biyya keettee duute. Olaanaa ya korma koo koota dungaan nu dhalche. Dalchaan biyyaaf dhaltuu yoo dalchaan biyyaaf dhaltuu tisa biyyaaf falmatu. Tisa biyyaaf dhaabbatu talalaala ya joolle. Duute kaa biyyoof taate tanaa nyaatu kaawwayyoo. Geerarsi kan biraan geerarsa cigoodha. Geerarsi cigoo kun yeroo ammaa kana garee adda addaa uumanii waliif deebisuun wal morkachuudhaan yookaan monoloogii kan jedhamutti jijjiirameera. Geerarsi cigoo kun ammaa fi ammatti uumuudhaan deebii bifa cigoon geeraruu waan ta'eef bilchina kan agarsiisudhas jedhamee beekama. Sammuun isaanii hangam saffisaan walaloo fi yeedaloo qindeessee akka danda'u kan agarsiisudha. Akaakuu geerarsaa kana keessatti inni tokko isa kaan arrabsaa, tokko ajjeesaa ta'e kaan ammoo kan biraa yoo ta'u kan wal ciguu danda'u jechuudha. Jifaarri geerarsaa inni torbaffaan immoo geerarsa roorroo jedhama. Kanaafis akka fakkeenyaatti
irratti geerarsi ka'uu qiixxaa elee sibiilaa yaa irraan bukataa ishee yaa jalaan gubataa ishee isa beekuuf gabbinaa isan beekneef salphinaa minaaniin midhaan nyaachuu raacitiin raawwatu alagaa waliin duuluu gobanaan raawwatu kan jedhu kaasuun ni danda'ama. Geerarsi gosa 8ffaan ammoo abbaltii jedhama. Geerarsi abbaltii hawwii fuula duraa ibsachuuf kan gargaaru yoo ta'u jifaarri geerarsaa salgaffaan immoo geerarsa gaabbiidha. Geerarsi akka jifaara isaatti yeroo geeraramu namoonni hirmaatan yookaan dhaggeeffatan geeraraa sana jalaa ni qabu. Jalaa qabuun kun ammoo cooka jedhama. Cookuun kun ammoo namoonni baay'atanii yeedaloo bareedaadhaan waliin ta'uun erga geerarsa sanaaf deebii kan ta'u yookaan kan geeraraa jiru cimsuu fi kakaasuudha. Akka baala saaffoo buqqee ganna nyaatu akka jaalalaafoo bukkeetti wal baatu dabalimee geerarime jechuun jalaa cooku. Namni jala cooku jira. Ceekaa laga naadhaabii laga maasii kee seenaa lama naadhaamii dhaqi maayii kee ya sanyii leencaa. Akka kanatti kakaasa. Gurmeessee kakaasa bara. Mataa korbeessareetti barbaadatti waa duree mataa korbeetti keetti baraabara na duree jedheen itti bararee yoo lubbuun nama raree. Konkolaataan alaadaa jira gabaa galeessaa beekannee maleessaa inni garaa koo keessaa jira garaa koo keessaa inni mannee maleessaa. Gurree kattisa deedu yoo ijoollee gurree kattisa deedu taana kattisa deemu foodoo nu taalchisee doololloon kufaasisee faashaan darbachiise kan gootan daawwachiise kan reef garaan achiise. Gammachuu koo meelammii koo suweoo innaa guddaa manguddoonni akaa'ooniin dhugayeoo dhageessaa yaadammii koo dhageessaa yaakomoo dhageessaa yaadammii koo dhageessaa yaakomoo ati kooraa malee asoon iddoo malee boonuu lammii malee bareedu. Akka namoonni dhimma kana irratti qoratan jedhanitti waltajjiin geerarsa jajjabeessu badaa waan dhufeef geerarsi qabbanaa dhufeera. Hayyuuwwan seenaa fi aadaa akka dhaamanitti afoola Oromoo madda seenaa fi aadaa guddaa ta'e geerarsa dhalootaaf dabarsuun barbaachisaadha jedhu. Afaan qofaan dabarsuurra darbee bifa qorannoo qindaa'aa ta'een gabbisuun dhalootaaf dabarsuun itti gaafatamummaa hundaadhas jedhu. Kanaaf ammoo dhaloota dhufu geerarsa barsiisuurraa qabee isa durii afaaniin dabarsan amma barreeffamaan kaa'uun akka hin banne eeguun barbaachisaadhaan ergaa qophichaati. Ani qopheessaan qophichaa Beenyaa Shiramuun ture. Torban mata duree sona aadaa kan biroon hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa. Takka toon takka jalaqaa takka lama deebisaa takka miichi raafinyoo takka maachi maanguddoo ilaamee lammii koo takka maachi maanguddoo kaayoon geeraare maal qaba kaa eessa koot mudaa qaba lammiif qeellemiin qaba kaa sabaaf Oromoo qaba biyyaaf Oromiyaa qaba yafuraa biyyaaf Oromiyaa qaba kaa ka'een xixiita malee maalittan giddii qabaree maalittan giddii qaba. Dadaki mamiin baksu yafraa dadaki mamiin baksu kaayoo dargaggoo dabani hiyyummaadhaan naalamoo rakkinaan waxaalamoo yoo dargaggoo dabani dargaggoo maasii qabna lafaa buqqa'uu dideka dargaggoo maatii qabna gamtaan socho'uu didee waliin socho'uu didee. Meetiyaa babbangaatti laameetiyaa ijoollee bisingaan daabee qabdi bisingaan daabee qaban simbiraan nyaatee malee. Oromoon aadaa qaba Oromoon seenaa qaba nutu irraanfateef malee nutu dagateef malee. Laameetiyaa babbangaatti laameetiyaa ijoollee biyya kooti ijoollee qelleen gubbaa jedhanii jedhaniiree geerargeerannaan jedhu yoon geeraares maal qaba teessa koot mudaa qaba ka maaltu xiixaana'uura maaltu xiixaana'uura maaltu deena gurguree maaltu deena gurguree.
Laameti afran kellem gubbatani sayyo keessas ta'ani dambii keessas ta'ani tanchootee dhabuun farraqa buna dhabuun salphina akkas taataaffatani akkasitti hojjetani hiyyummaa tafoon farra booddee tafoon salphina ree booddee tafoon salphina.